soomanni namaa guutuu ta'uuf salaata jabeeffatuun dirqama. Salaanni hariiroo jidduu gabrichaatiif rabbii cimsa. Qiyaamaa wanni dura gaafatamu salaata. Soomanni salaata malee hin bareedu. Salaata malee qeebaltii hin qabu. Keessattuu salaata jam'aa haa jabeeffannu. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana jedhan: salaatul jamaacati afdalu min salaatil fadhi ب27 درجة. salaanni jama'aan salaatamu salaata dhuunfaa kophaa salaatamurra darajaa 27 caala jedhan. Ummanni nu dura darbee salaata jam'aa hedduu tiifatan. Sa'iid ibn al-Musayyab: ما فاتني صلاة الجماعة 40 سنة. salaanni jam'aa waggaa 40 jalan dabarre. hedduu salaata jam'aa tiifata jechuun ummanni nu dura darbe. salaatan dayya'ina, soomanni kennaa salaatan bareeda.